ana faan kiyya dhageechu kun hundi keessan video kana share copy link godhaato ijoollee Saudi Arabia gola maadaami keessa jirtu bira nagaa irraa waaqa adraa lafa share na godha mallaqa ittiin baasani share godhi mallaqa baastu repost godhi haaga ume bira haaga yoo dhuguma sammuu qabaatan ta'e video kana dhagahanii mee riba keessa akaan kan raftee jirtu hundi riba keessa akaatu ishee Saudi teeche Dubai itti birri ergatti Saudi jirti barri ishee Saudi jirti dayyuusichi bineesi boroboraamin korokoraamin abaarraman kan rabbi dadhabe immoo Dubai jira Dubai jiran Dubai keessa bakka inni jiru yuun beekam tirqam itti gadi goote birri ergatti obboleetti ko gizee amma obboleetti ofiitu amanuun haadha ofiitu amanuun ulfaateera birrumti ati Saudi irraa gara Dubai ergattu sitti haafu maallaqa keetis dhabdee sammuu keetis hin dhabini maallaqa kee gara seera qabeessatiin gara baankii daldala Itoophiyaatiin ergadhu baankii Itoophiyaatiin ergadhu baankii mootummaatiin ergadhu kasin hanne kasin somne kasin zarafne baankii Itoophiyaatiin ergadhu birri afur ol caala baankiidhaan birri afur ol caala birri afurin turfii argadha jettee dafqa kee hin dhabin amma nama sadi ta'aniit dirhama 10,000 dayyuusa bineesa tokkotti ergan inni bilbila isaa dhifatee bilook isaan godha eessaa fidan qabrii kana ishii jarana sammuun kasinitti kennameef dhagahuuf yaaduuf xiinxaluuf gurri kan dhagee kan uumame dhagahuuf iji kan argame namarratti uumame laaluuf laala yaada xiinxalaa dhagahaa namarra maallaqa ergatan dafqa kee oluma kaatee lubbu kasin jedhe hundatti maallaqa keenganisanii booda dhuftee na nyaate maal goona nuti dubbachuu hin dandeenyu nuti haasa'uu hin dandeenyu akka dursaa irraa dubbachuu hin dandeenyu nama hin danda'amne kun biyyi akkas miti please maallaqa keessan kinoo baankiidhaan ergadha hanciqiqiin qabne baankii ergadha obboleetti ko hannama tokko walitti sin buuse baankiirraan ergadha birrii afur ol caala yaa hafu maa dooltee takkan taane maa dooltee takkan kaane bakka dafqa keeti kalaas baankiidhaan ergadha obboleetti ko baankiin ergadha nu dhuftanii mataa nu kubsina namni ofiif namaaf jedhee rakkoo keessa seenu hin jiru ana mataa nu kubsina ebelo maarrina nyaata ebero bar aanyaatu obboleetti ko ofiitti kennite ergati lakkooftetti kennite ganni maal godhu sitti lakkaa itti kenne Qacam dallala Dubai eebba saaticha paartii sadaffaa himatamee jira. Mucaa Abdii jedhamu qarshii miliyoona 1 fi qarshii 360 buna kiiloo 3 hate jechuudha. Nyaata jechuudha. Mana saama buna kaawwatee achumaa fudhatee xat jalaa jedhee jechuudha. Obboleetti Daroo jedhamtu irraa immoo qarshii 80 nyaate. Obboleetti Seenaa jedhamtu irraa immoo qarshii 280 nyaate. Ishii tokko irraa immoo Itoophiyaa galteetti qarshii 400 wayi nyaate. Dhageeffadhaan gadumaatti. Eebbaa ol galfannee wajjin dubbachuuf yaalii goone garuu achirraa waan dubbatee baqatee bada jechuudha. Sodaa kee hin qabu. Sodaa hattoota dallaalaa Dubai hin qabu. Ani immoo isin irratti dubbachuu nisu. Zagazzaqeen sin keessaa naqa warra dafqa namaa nyaattan. Dhageeffadhaan gadumaatti ragaa ijoolleen himachaa jirtu. Bilook na godhaniiranii bilook ta'eetan jira. Birri kana na gaafatanii birri mucaa achitti 400 ani 450 kaffalee. Totaal isaa jechaadha hankaambaanii na gaafate kana malee totaal isaa miliyoona 1 fi 300 fi 60 birriin ijoollee isaanii inni nama mallatee. Kan inni nyaatamu. Dhugaa rabbi darasanii isa si erguu danda'a. Ragaa guutuun qaba. Kan eebbaa nyaatamu. Dhugaa. Lookeeshinii mana isaanii qaba waan si ajaa'ibu. Waliigala birrii meeqa nyaate eebbaan waliigala birrii meeqa nyaate? Miliyoona 1 fi 360 totaal isaa jecha. Miliyoona 1 fi 360 eebbaan nyaate jechuudha. Abdii kallattii abdii qofaanii jechuudha. Kan Seenaa qobaadha kan warra kaanii qobaadha. Kanaannaa qobaadha kan Daroo qobaadha ganaanatti dhageeffadha. Achi gaafa kana lookeeshinii mana saamooliin qabaa taaksii iddoo nuyi jiru beekta sa'a 2 deemsisa walirra warri azala jirullee beekuu danda'a Abudaabii fi chaarjaa wayin sa'aatii 2 yoo ta'u waan sa'aatii 1 fi daqiiqaa 40 akkas hin deemsisa. Kana taaksii kaffalee naqaa na dhokataa gaafimman haadha manaa sa'aatii manatti argadhaa gaa waan si ajaa'ibu buna kiiloo 3 illee fudhatee mana isaa kaa'ee. Yesus. Kana tajaajila bunaati. Wala
itti dawalee ishin yaaduma manaa bira taa'ee jechaadha. Birrii kana danuu nyaatte buna kiiloo 3 illee guddaa goote buna namni adaraa ijoollee isaaniitiin natti kenna nyaata amma jedheen. Narra kadde narraa qabda siifan kennallee hin jedhu waan biroo taasaa hissoba akkas godhee tan akkana godhee jedha. Waan si ajaa'ibu jechaadha naa eeggadhu nan kassare. Namni irra katabee ta'a waan birrii namaatti suudhee balleessuu waanuma danda'u ni dhabe. Yoo jedhe silaa kun waan tokko beektaa. Gaafattes amma intinaa hin fudhanneeti waraqaa ID minaamin hin fudhanne kan itti of dandeettii. Eessa kaampaaniin kuma jaana gaafa teessee fudhadhare bilook ta'ee jira. Teessee fudhadha. Himachuuf hin dandeessu deemtee baatee. Eessatti ni madhare. Ragaan argi ganama karaa keessaa riisiitiin argi viidiyoo jalqaba kaasee hanga dhumatti waraabaan ture na ergi ati waan hundaafuu keessa naasofne bal'inaan. Pooloo si deebisee dhaggeeffatanii jechuudha kan seenaa malee eeshi daroo akkami nagaadhaa jirtaa baga nagaan uffatee simachuu dhufte natti fakkaata. Eebbaan maallaqa meeqa sirraa nyaate? Eebbaa baay'isawee namatu na barsiisee wal barree nan hojjedhaa nan fida ijoollee asii firii viizaadhaan nan fida akkuma kanallee ijoollee mana kontiraataas nan fida naan jedhee eeshi jedhee paaspoortii akkas footoo minaamina itti ergeen ture. Meeshii. Kaza viizaa si eegalchiisuudhaaf birrii 100,000 galchinaan jedhee gaafan birrii 100,000 footoo nan erga gaafan jedhu birrii 80,000 ergee facarraatee 80,000 ergee kanumaan eegaliitii siif hin ergaa yoo si hanqata ta'e immoo gaafa hojjechiisuu deemtu natti nan ergaan jedheen. Kaza birrii 80,000 sana irratti gasheen otuman taa'ee eeguu ajajeera jedha. Isayyuu immoo ani kan irratti birrii baay'ee naannoo baay'ee na gaafate gaanni kanan akka shakkee birrii ishee kana bichaa yoo irratti gashu kan na godhe akaawuntii nama biraa naa erge. Ofii keetiif deemuudhaaf immoo nama biraa akka inni fudhatuudhaaf ati kan kennite? Ofii koo deemuufan ture. Biyyarraa jechuudha moo iddoo biraarraa? Biyyumarraa Itoophiyaadhumarraan Dubaayii dhufuu barbaade firii viizaan barbaadan 450 kaffaltaa mana kontiraatota ta'e mana kaffaltaa kanaafuu ergadhu kana si barbaachisaa naan jennaan waan jiru hunda xumureen footoo gurdii minaamina itti ergee kaza booda eebbaas ta'e nama biraas ta'e bilbila Dubaayii irratti bilbilaa jirtu ol galaa yaada keessan ibsadhaa malee bilbilaa waan dubbadhu hin qabu nama 174 jira. Eebbaan asdala jirta siyaa ta'u nama biraa ta'u narratti bilbilaa jirta ol gala dubbadhu face to face dubbannaa nu keessa naasaaniin jiru itti fufu. So ani ijoolleen sheer naa goonaana wanta kana baay'isawee akka inni ba'ee sirratti saaxilaman iyyuu nan beekaa. Anyways ofii koodha waan ta'eef kan hin miidhame kun anaaf birqii ta'eetu miti baay'isawee. Garuu akka inni dafqa namoota baay'ee nyaachaa turellee akkasumatti durumayyuu natti ifaa ture. So guyyaa tokko garuu salphatta jedhee itti himaan ture ani gaafadhee nan dadhabee birrii sana maal godha yeroo narratti gube baay'isawee na hojjedhu kaaroon jedhuun hojjetamaadha. Ajajameera hin deemta akkas guyyaa akkasii kaata kunoo xumuree bar kunoo akkasii bar otoo naan jedhu like ji'oota baay'ee na teessisee kazaan akka carraa nama biraatti gaafan paaspoortii koo ergee ilaalchisu. Sisteema sin qabanne homaa tokko yuumti tokko hin hojjetamne. Anillee waaqayyoof haa galatu amma karaa nama biraayyuu deemee dhufee as hojiin jira Dubaayii man jira. Garuu birriin kun anaaf birqiteefis miti kanan bahee dubbachaa jiru dafqi namoota baay'ee garuu nama harka nama kanaa harka akka iyyaa jiru kun ammayyuu waan baay'ee dhageenya amma miliyoona amma kanaattu namarraa nyaachaa ture. So anaan kan inni narraa nyaate ji'oota amma sanaan irratti gube birrii 80,000 anarraayyuu nyaateera jechuma barbaadeen. Galatoom atillee daroo. Ayyee akkasumatti bukoo isaa gadi yaasaa hundi keessan namni. Galchi zala irraa kunoo anuma eeyyaan bilbilaa irra sun jedha. Moriitara qabdaa wal harkisimee intina. Nuti gaafa tokko dubbannu fooloof laayikii barbaadu fotoon taane yeroo meeqa gaafa dheeraa kana fakkaatti mul'achaa seerri eessumattuu seera jechuudha.
Safaan beeku birattis. Diinaawul carraa naa kennita. Ani baay'ee birriin kun look birriin kun baay'ee ta'eetu miti garuu birriin kun baay'ee ta'eef osoo hin taane namoota biraarraa mucayyoo tokko kanuma inni na barsiise birrii 400 ol irraa nyaatee maraachaa jirti haadha daa'imaati biyya keessa teessee siinoo waaqayyo si gargaaree deemteetta anoo akka amantaa ofan ajjeesa malee isaan fida birrii amma kana amma of ajjeesuu namni ga'ee jira sababa isaatti of ajjeesuu sadarkaa lubbuun bahuu dira sirra ga'ee jira soo kun immoo akkuma namaatti iyyuu akkuma fuulduma waaqayyoo fuulduratti iyyuu gaariidha jedhee yaadu anaanoo manatti fakkaanne garuu birrii 80 jechuun noormaal no garuu warri kaan warri amma kun qabne akkamaa ta'ani warri liqeeffatan warri daa'ima isaanii jala minaan gurguranii as dhufuuf yaalanoo mee akkamaa ta'anidha kun yaanni koo. Exactly. Yaada sirriidha. Warreen akkasiin jiru taanan isaanillee haa dhufan. Eebbaan seera na fakkaata abbaa. Warreen laayivii kanarra ta'anii carraa haasa'u warri hin arganne iyyuu jiraachuu danda'u baay'isawee. Yaani nama hundaaf hin mijatu. Eebbaan dhufeera warri himachaa turtanis kun eebbaan gara jira. Eebba baga nagaan dhufte. Eebbaatti Nagaa turte. Ati manaa keellee galteen warraabsaa turte. Wayisitti akkas goonsaa arrabsamuus dandeenya waan barbaannu jechuu dandeenya. Waan barbaannu nu goosuu dandeessu. Kanaaf itti fufi yaada kee waan ijoolleen si himatan kana ijoollee afurtu si himateera ta'eef ijoollee 3. Ijoollee 4. Diinaawul nagaadha hundumtuu nagaa keessanii. Nagaa galata waaqayyo. Dhimmichi dhimma viizaati kan ijoollee kana wajjii walitti nu fide. Seenaadha kan dura waan baay'ee haasaa ture. Waraqanni kan si erge kan abbaa manaa seenaati. Inni otoo jiraatee bareeda safaana guyyaa guutuu haasaa turre waan ta'eef. Eebbaan sabiin inni biyyee jira. Seenaa dinna. Guyyaa naasoftaa yeroo gaafan jalqaba liivii kanarratti si waamu abbaa manaa ishee wajjin haasaa turree jette. Eeshi sororsaa qopheentini godhaan jedheen ishiyyuun beeku jette. Isa wajjinii dhaggeeffadha eebba. Anarraa komii qabdaa? Walirraa hin qabnu. Kanaafuu rakkoo walirraa hin qabnu dhufee si gaafadheera moo si hin gaafanne liivii kanarratti nan sirreessaa jetteen buuna ji'a 3 dura. Amma hin sirreessu jedheeraan isiin. Na dubbiftee kanas torbee lamaan kanas yeroo darbees nan sirreessa too jettu ji'a 9 geesse. Ji'a 9tti dhiirri deema. Birrii sanaan otoo daldalatte birrii sanaan otoo nagadatte mucaan kun birrii sanaan otoo lafa kaaree 200 caafii magaalaadhaa bitatte mucaan kun yoona qarshii 500 600 gurgurattu mee obboleettii kee bakka seenaa buusitti ilaali. Ji'a mee garga wajjinaa xumuraa adda sana wallolanii jiru sababii kanaaf wallollee jette ishiin wallolanii jiru. Kanaaf yoo dawalolani ati sa'a maayyuu xumuri jedheen deemnere amma yoonatti akkamittiin xumuruu dadhabdeedha maaltu si mudate. Haalicha hundumaa mucaa wajjin haasa'eera gaane abbaa dhimmaa faana. Mucaan si dubbisaan jiru ati mucaan ollaan irraan si faanaasaan jiru mucaan daariitti si bilbila inni har'a immoo gaxarii jira hin sobiin eebba daraa waaqaa hin sobiin ati nama guddaadha maqaaf nama waaqayyo hin sobiin lakkii eebban salphatta. Diinaawul wajjin haasa'uu danda'a waan ta'eef isa sana rakkoo qabu diinaawul xumuree si faana deebisee haasa'uu danda'a. Seenaa qoy booda iddootti si barbaadetti na jalaa owwaattaa jechuudha yeroon si waametti na owwaadhati. Mucaa faana haasofte. Mucaa faana hedduma ji'a 9 haasoftaa hedduma ji'a 3 haasoftaa jechuudha. Haasaan keessan sun maaliif dhumuu dide? Maaliif goolabamuu dide ebba? Sila torbee darbe ture kan xumuramu torbeen darbe xiqqoo girrigirrii as turee fidharraan kan hafe mucaan as jira ture torbee kana keessa. Kun immoo qabate. Ish. Teefoo fira kun. Ishimsala jechaa ture. Isuma amma ammoo mucaa wajjin waan jiru haasofnee waraqata nama si erge kana ergee fi waan akkasii tennaan bakka rakkoon qabanis immoo waan ansa sirreeffadhuun qaba waan jedheef sirriidhuma mucaan baadiyyaa jira kallattii wajjin haasaa ture. Kallattiin si bilbilee mucaan? Ana kan daawwaleef. Naa kenne bilbila seena amma bilbila. Bilbili isaan hojjetu. Maal achi jirta boru dhaggeeffattee wanti gochuu dandeessa? Eebba ati nama waaqaati. Garuu maayikii baachuun nama waaqas naman taasisu. Dhugaa waaqayyoo imimmaanumti ijoollee kanaa sumaaf tola. Mucaa ji'a 9 boota. Mucaa 80 nyaatamte. Mucaa miliyoona 1 fi 300 nyaatamte. Ani kan warra kaanii adeemsaan dubbanna. Kan seenaa ani akka mataa kiyyaatti akkan dallaalaa of harkatti hin qabanne beekta. Akkan dallaalaa dabarsee saaxilu beekta. Akkan sin harkatti si qabachaa tures beekta. Akkan si kabaje na kabajuu diddeetu
ji'amma kanaa anaan na sobdee jechuudha. Kanaaf anarra gassi baasee jechuudha. Nama ariifatee illee dabartee nama kennullee miti jechuudha. Gaafan akka ilaalu arrabni keemminyaa waan hundumaa keeyyuu bakka nama guddaadha. Namni kun xumuruuf jedhee nama waaqaati jedheen sitti dhufee jechuudha. Ati isaan irra dabartee anaan sobdee jechuudha. Ammas ati dhugaa waaqayyoon xumurtu birrii mucaa kanaa akka deebistu qofa barbaada. Birrii mucaa bichaa birrii mucaa deebisiif. Xumurteettani kana duraayyuu galatoomii birrii mucaa bichaa. Ati beer wayii guddaa miliyoona tokko tuqaa sadii haa hafuuti buna kiiloo sadii hattanaadha manaa kee wajjin bari. Abdii jala. Nama guddaadhaam. Galchi dafqa nama. Dafqa nama bitta. Irra qabdee darbiin dhugaa waaqa saayikoo baay'ee nama miidhaati. Even namni guddinaaf akka tarkaanfannedha kanatti gootee nama lafa keessu. Kanaafuu waan biraa qabu nama fuudhidiino. Maafuu ta'ee saratta. Hojii isaa beeka baay'ee. Maallaqa namaa galchii jennaan bu'e laal dhageef.